Adara kananin balleessin seenaa ko Adara naaf bareedu galgalli ko abbaa Adara ansittan kennadhe harka ko Adara hormatti laadin galfata ko Adara kananin balleessin seenaa ko Adara ansittan kennadhe harka ko Adara hormatti laadin galfata ko Adara kananin balleessin seenaa ko Adara naaf bareedu galgalli ko michuuko Inni tokko utuu boo'u utuu iyyuu qalamaa Inni tokko utuu kolfuu utuu qoosuuti muudamaa biyyi lafaa isa kaaniif ni arjooma isa kaaniif miidhamaa ani beekaa garuu isa argateef isa dhabeefis guyyaan firdiidha tokkumaa biyyi lafaa saba koo isa kaaniif ni arjooma isa kaaniif miidhamaa ani beekaa garuu isa argateef isa dhabeefis guyyaan firdiidha tokkumaa Ameen ameen kadhannaa waaqayyo ay kadhannaa barattiin bara hamaadha karaa lamadha nama sarka waaqayyo ofirratti argaa Imballeessin galgala koo Imballeessin galgala koo Imballeessin galgala koo gooftaa koo Imballeessin galgala koo Imballeessin galgala koo Yesuus koo Imballeessin galgala koo Ameen 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 Adara adara Yesuus galgala keenya balleessi Maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u Arjummaa kee waaqummaa kee hundumaaf si haa galatu Harki kee gara saba kanaatti gadaa jedhu Maqaa Yesuusin araarra ta'u saba kanaaf Ayyaanni araaraa saba kanarraa dhufu Bokkaan araaraa saba kanarratti haaruuf Abidda araaraa saba kanarratti haaruuf Ulfinna abbummaa kee gara saba kanaatti gadaa jedhu Waan saba kana waraanu haa waraanamu Shaakalli seexanaa eeboo waaqayyoon kan waraaname haa ta'u Ajandaan seexanaa kan waraaname haa ta'u Lola kan banan kallattiidhaan kan banan Maqaa Yesuus Kiristoosin kan rukutaman haa ta'an Nagaa namaa kan nyaatan kan rukutaman haa ta'an Eebba namaa kan nyaatan kan rukutaman haa ta'an Akka namni nagaan arganne kan godhan qilleensarraa lafarraa haa xaragaman Wangeelli abiddaan nu gidduu haa darbu Sagalee waaqayyoo abiddaan nu gidduu haa darbu Waan seexanni yaadee qindeesse guutuutti fashalaa'u Maqaa Yesuus Kiristoosiin Akkam jedha ol dubbisaa Fayyaa keetii jedha Waaqayyoo ulfaatu jedha Bagan si argiidha Baga nagaa taateedha Baga si dabarse waaqayyoo jedha Sitti toleeraa jedhaani Ililchi gamaa teessaa waliin jedhaan Gooftaan isin haa eebbisu Baga guyyaa har'aa geessan Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 18 irraa kaaseen dubbisee gabaabaatti wajjin ilaallaa sagantaan dura keenya waan jiruuf Yesuus itti dabalees biyyi lafaa yoo isin jibbe isin dura akkana jibbe beekaa
kan biyya lafaa utuu taatanii biyyi lafaa akka kan isaatitti isin ilaala ture. Amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fo'ate malee isin kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa isin hin jibba. Dubbii ani hojjetaan isa hojjechiifatu irra hin caalu jedhee isinitti mee yaadadhaa. Kanaaf na ari'atanii yoo jiraatan isinis in ari'atu. Dubbii koo eeganii yoo jiraatan dubbii keessan isin eegu. Sababii kootiif jedhanii kana hundumaa isin irratti raawwatu. Isa na erge sana hin beekaniyo. Utuu ani dhufee isaanitti hin dubbanne ta'e cubbuu isaanitti hin ta'u ture. Amma garuu cubbuu isaaniif waan itti qabatanii hin argatani. Namni na jibbu abbaa koos immoo in jibba. Utuu hojii namni biraa tokko illee hin hojjetin kana hundumaa ani isaan gidduutti hin hojjenne ta'e cubbuu isaanitti hin ta'u ture. Amma garuu hojii kana hundumaa utuma arganii anas abbaa koos in jibban. Kana gochuun isaanis dubbiin seeraa isaanii keessatti sababiidhuma malee na jibban jedhamee caafame akka raawwatamuufi. Hafuurri isaa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan erga. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaa hin ba'a. Isinis immoo jalqabdanii anaa wajjin waan turtaniif dhugaa hin baatu jedhee. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Sababii jibbamuu kiristiyaanotaa kan jedhu irrattan xiqqoo ishee dubbadha. Sababii jibbamuu kiristiyaanotaa. Kanaan duraa kiristiyaana jechuun maal jechuu akka ta'e yeroo gabaabaadhaaf dubbadhee ture. Kiristiyaana jechuun hordoftoota Kiristoos jechuudha jedheeni yeroo sana kiristiyaana jechuun hordoftoota Kiristoos. Lammaffaan kiristiyaana jechuun warra biyya lafaa keessaa waamamanidha. Warra biyya lafaa keessaa waamicha argatanii waamaman. Inni sadaffaan warra foomanidha. Foomuu gidduu garaagarummaa guddaa jira. Nama hundumaaf iyyuu waamichi jireenya bara baraa taasifameera. Inni suni jeneraal koolii jedhama. Waamichi jireenya bara baraa nama hundumaaf kan taasifame sun jeneraal kooliidha. Foomuu warra jedhaman kun immoo ispeeshaal kool warra jedhaman. Waamicha hojiidhaaf nama qindaa'u namaa dhufu fakkeenyaaf namni tokko gara tajaajilaatti achi as gaafa dhufu calliseen dhufu. Firri nama waameen fidu abbaan nama waameen fidu waamicha waaqayyooti. Waamicha lammaffaa yookaan ispeeshaal koolii jedhama. Waamicha ispeeshaal kooliin kun yeroo hundumaa ayyaana waaqayyootiin kennaadha. Jeneraal kooliin immoo dhiiga Kiristoosiin kenname. Carraan jireenya bara baraa nama hundumaa fi fannifamuu Kiristoosiin argame. Inni kun jeneraala nama hundumaa kan qabatudha. Nama hundumaa of keessatti kan oolchudha. Waamichi inni madraki irraa ispeeshaal kooliin jennu immoo ayyaana grace ayyaana waaqayyoon isa kennamu sanaadha. Ayyaana waaqayyootiin kennama. Abbaanumti argee waanuma amantoota ta'eef dhufee tajaajiluu hin danda'u. Waan akkasiin jiru. Waaqayyootu isaan keessaa filee waama. Haxinnaatu guddatu haga warra keessummeessanitti, haga warra lafa qulqulleessanitti, haga warra raajii dubbatanitti, haga warra jaarsolii kiristaanaa waldaa kiristaanaa ta'anitti, haga kwaariitti, haga worshiippiitti, haga warra namoonni yeroo qufan nama gargaaranii qabanitti jaalala waaqayyoo waamicha waaqayyooti. Waaqayyoon barbaanne taanaan ka'ee akka inni dhaabatu iyyuu eeyyamuuf. Gaaf tokko Saamu'eel akka aarsaa dhiyeessuuf luba ta'ee biyya sana keessa utuu jiru Saa'ol lolatti waan ariifateef warri diinaa utuu aarsaan dhiyeessin bira ga'uudhe mootiidha Saa'ol. Saamu'eel immoo luba raajiidha. Amma Saamu'eel isa bira ga'utti aarsaa dhiyeessuun du'a aarsaatti ol ba'e. Waaqayyo gooftaan isa dheekkame. Isa lole mootummaan isaa bakka lamatti Meedoonii Faaresii bakka cabu godhe. Bakka lamatti jalaa hirame. Maaliif jennaan bakki inni itti waamame biyya bushuudha malee aarsaa dhiyeessuu miti. Aarsaan waan salphaa miti. Naannoon aarsaa iddoo ulfaataadha. Abbaan argee dhaabachuu hin danda'u. Beekuu danda'a garuu dhaabachuu hin danda'u. Iddoo waamichaati.
waamichatu nama dhaaba ulfina nama dhaaba inni un general koolii kan jennu kun immoo carraa miti gurra qalbii qabu dhaga'uudha jireenyi bara baraa Yesuus Kiristoositti gaafa karaa Yesuus Kiristoos ta'u lallabamu warri dhagaan warri fudhatan carraa jireenya bara baraa qabu jireenyi bara baraa nama hundumaaf eeyyamame warra isa fannisaniif iyyuu adabi bara baraan laatamne qalbii akka isaan jijjiirrataniif waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiifama argatan jechuun jireenya bara baraaf kaadhimaman jechuudha hojiin dhiifamaa hojii jireenyaati waan ta'eef Yesuus Kiristoosiin qaraaniyooti kan ol baase hojii araaraati Kiristoos hojjechuu kan dhufe hojii araaraati waan hundumtuu hojii araaraatiin dhufe hojiin araaraa immoo yeroo hundumaa namni araara godhu yeroo hundumaa eebbifamaadha miidiyaa kanarraa argaa turtanii dubartiin tokko Afrikaa keessatti dheengadda meeshaadhaan abbaan manaa ishee kan du'e galgaayin dhiifama akka goote himte abbaa manaa koo warra ajjeesaniif dhiifaman godhaa jette maalirratti hundooftee gootaa jennaan abbaan manaa koo yoo jiraate hin godhaaf tureette abbaa manaa koo irraan bareette kanaaf dhiifama gochuun koo baay'ee waan salphaa miti humni dhiifamaa humna guddaadha dhiifamni koo waan salphaa miti akka salphaatti dhiifamni hin ta'u akka salphaatti dhiifamni hin ta'u dhiifamni paaworii guddaa of keessaa qaba sababa kanaaf egaa iddoo keenyatti gara ergaa keenyaatti gaafa dhufnu warra bartoota kanatti waan isaan eeggatu akeeke fakkeenyaaf fiiwucheeristii isaaniiti kan inni dubbate kun malee waan isaan yeroos keessa jiran miti biyyi lafaa yoo isin jibbe isin dura anaan jibbe isa kana beekaa yoo isin jibbe isin dura anaan jibbe waan ta'eef isa kana sirriitti gadi qabaa beekaa kana jechuun jibbamuuf jirtu jechuudha kan biyya lafaa utuu taatanii isin jaallata ture isin kan biyya lafaa miti jedhe anatu achi keessaa isin waame sababa achi keessaa isin waame isin kan biyya lafaa waan hin ta'iniif isin hin jaallatanii jedhe sababa isin kan biyya lafaa hin taaneef argaa keessan hin jibbu isin hin jaallatan waan hundumaa keessatti isin balaaleffatu jira kiristaanonni yeroo baay'ee badaa jaallatamuu qaban walii isaanii keessatti iyyuu takka duwwaadha kiristaanonni jibbamaa jiraatu waan nama waan godhaniif mitiif kan biyya lafaa waan hin ta'iniif dhuguu hin danda'an hatuu hin danda'an kiristaanonni warri sirriin warri aca barbaaronni garuu inuma godhu waldaa kee taa'aa hatuun waldaa kee taa'aa gubboo nyaachuun waldaa keessa taa'aa dhugaatii dhuguun waldaa kee taa'aa nama hamachuun waldaa kee taa'anii maqaa namaa balleessuun bartee taa'aa dhufeera isaan kun qoraan gaannamiif kaadhimamtoota gaannam seexanni du'aaf isaan naqateera yoo waan akkasii nurra jiraate guyyaa irraa kaanee karaa jireenyaatti fuula daandeffachuun gaariidha gubboo nyaachuun cubbuudha ijoolleen Saamu'eel iyyuu kanaaf tuffataman cubbuu guddaadha harka fuudha fudhachuun nama hamachuun cubbuu guddaadha dhugaatiin taane dhuguun cubbuu guddaadha Waaqayyo duratti nama gaafachiisa yoo utuu beeknu goone jibbamaa jiraan nagaa warri isa kanarraa adda baan akka garaa biyya lafaa ta'uufi gaafa dadhabnu biyyi lafaa hin aara biyyi lafaa hin gadda biyyi lafaa hin bo'a hin watuwaata karaa nu balleessu barbaada maaliif kan saabitiun waan inni godhu gochuudhaaf onnee hin qabnu akka inni itti jiraatu jiraachuudhaaf onnee hin qabnu yeroo hundumaa lolamaa jiran yeroo hundumaa hamatamaa jiran gaarii gooda garuu jibbamnu waan bareedaa dubbanna garuu hin hamatamna hojii gaarii irratti babbaana garuu maqaa gurraachaa qabna maaliif kan Kiristoos waan taaneef mucaa Kiristoos ijoollee Kiristoos waan taaneef warri Waaqayyoon nagaan baay'een isaanii fannifamaa kan turan nama jeesanii miti waan qajeelaa waan godhaniif fannifaman waan qajeelaa dhugaa wangeelaa waan lallabaniif jireenya bara baraatti galaa waan dhalootaaf jedhaniif gara fannootti sokkan fannifamuun isaanii inni guddaan ikkoo dhiibbaa kan uume jireenyi bara baraa argameera jedhan Yesuus ilmaan namootaaf du'eera jedhan kanaaf baay'een isaanii fannifaman baay'een isaanii bineensatu isaan nyaate baay'een isaanii bartoonni yeroo baay'ee Luqaas gaafa wangeela isaa barreesse gooftaa duukaan turre bartuu Phexrosiin ture gooftaan Kiristoos erga du'ee booddee dhaloota Kiristoos booddee waggaa 38tti gooftaa fudhate Luqaas waggaa 38tti gooftaa fudhate barsiisa jabaa tokko immoo kaa'e waan cimaa dubbate maaliif gulaalaan kitaaba isaatii Phexros isa Yesuus duukaa ture waan ta'eef waa'ee waan sanaa gaafa kaa'e ari'atamuu guddaan miidhamni guddaan yaaddoo guddaan ilmaan kiristaanotaa akka eeggatu barsiisa warra
Kiristoos duukaa tureetiin dhaloota kaantu barreesse. Dhiibbaa guddaa uuman. Dhaloonni baay'een dhiibbaa guddaa uuman. Warri Kiristoos duukaa turan. Warri sagalee Waaqayyoo dhaga'aa turan. Warri Waaqayyoon sodaataa turan. Warri Waaqayyoof jiraataa turan. Dhiibbaa uuman. Jibbamuun isaanii waan haataniif miti. Dhiibbaa waan uumaniif jibbaman. Dhiibbaa waan uumaniif jibbaman. Barsiisa gurguddaa waan barsiisaniif jibbaman. Afaan seexanaa keessaa dhaloota waan butaniif jibbaman. Du'a isa isaanitti dhufu gammachuudhaan waan simataniif jibbaman. Bartoonni Gooftaan nama of duukaa buusaa gaafa turanii kottaa waldaa mannaan jenne. Kottaan sooromtuun jenne. Kottaan jiraannaan jenne isaan. Ani akka Gooftaa Yesuusittan du'a isin immoo namooddeedhaan duutu jedhanii nama of duukaa fuudhaa turan. Akkaataatti Kiristoos du'e sana sirriitti waan beekaniif ani akka Kiristoosittin du'uuf jira. Isin immoo namooddeedhaan duutu jedhanii bartuu hedduu horatan dhiibbaa uumaniiru. Warra akka Luqaas fachi kee argaman dhiibbaa uumaniiru. Mee dubbii kana hubadhaa. Jaallatamaa miti kiristaanonni dhiibamaa babal'atu. Yerusaalem keessa yeroo turan lolli gurguddaa yoo tulfaateyyuu ari'atamuu mooticha Neeroodhaan bartoonni guutummaatti faca'an. Warri Roomaa kun waan itti jabaataniif hin faca'an. Olii gadi erga faca'anii lafa dhaqan hundumaatti abidda ulfina Waaqayyoo babal'isan. Lafuma isaan hojjetantu abidda ta'e. Mandaraa mana qa'itti abidda wangeelaa qabsiisan. Jaallatamaa miti jibbamaa bal'atan. Ameen jettaa laata? Jaallatamaa miti jibbamaa bal'atta. Ameen jedha. Jaallatamaa miti jibbamaa bal'atta. Kiristaanota balleessuun hin danda'amu. Qarxii kan jedhamtu beektu hidhee yaada. Hoolaan kun baay'ee nyaattee gagabbatti. Qarxiin lafa qabatee naan hin ba'u lafarraa. Qarxii nan balleessattanii yoo gasoodhaan sottanii hin gammada. Hillim gootanii sottanii yoo sin gadi gaggalagalchitanii tortoree abadottanii gadi gaggalagalchitanii hin gammada. Hidda yaafatee ga'a. Hidda yaafatee ga'a. Qarxiin hidda yaafatee ga'a. Addanaa sin biqilti. Asii sin biqilti. Sin iddoo tokko hirti. Amma achii sin biqilti. Achi lafa gasoon kee ga'e hundumaa duukaa deemtee biqilti. Kiristaanonni lafa ari'atamne tulfaanna. Ameen jedha. Eegaa. Kiristaanonni utuma jibbamnuu lafa qabanna. Kiristaanonni jibbamaa jireenya lallabu. Kiristaanonni ari'atamaa dhalootaaf ergaa dhugaa lallabu. Jaallatamuu barbaadu kiristaanummaa keessa hin jiru. Iddoo jiru hundumaa irratti ilaalta akka kiristaanotaa baay'ee dhuma ulfaataadha. Yoo si waagoota kan keessantu keessaa ulfaataadha. Yoo si hojjetta kan keessantu ulfaataadha. Waan ufti sin harkaa qabda kan keessan hojiirra loolu. Maali yoo ta'an biyyi lafaa kan isaa waan hin ta'iniif isin hin simatu jedha wangeelli. Utuu kan biyya lafaa taatanii isin jaallata ture garuu jireenya of keessaa qabu. Galgalli namaa du'a ta'a. Galgalli namaa salphina ta'a. Galgalli namaa yeelloo ta'a. Galgalli namaa qaanii ta'a. Maaliif? Iyesuus Kiristoos isa waan hundumaa danda'u kanatu keessa hin jiru. Maal keessa biyya lafaa keessa jireenyi immoo tokkoof tokko Yesuus Kiristoos duwwaadha. Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Yeroo baay'ee rakkinni waldaa kiristaanaa inni guddaan yoo jibbamanis Waaqayyoon qabatu. Yoo jaallatamanis Waaqayyoon ganu. Baay'ee ulfaataadha kiristaanonni. Jaallatamnaan Kiristoosin lafa kaa'u. Jibbamnaanis Kiristoosin lafa kaa'u. Garuu dhugaa jirtu tokko isinitti himuu barbaada saba Waaqayyoo. Warra waldaa keessa rafe dammaqsuun nu rakkisa. Warri bakkee rakkoo qaban. Warra bakkee ammatu montaarmoo xiqqoo fudhannee gadi itti baanee ala kanarraan afaanuma lama Yesuus gooftaadha inni aarsinee lafa keenya. Infiniinu yoo si dha'uu dadhaban iyyuu akkuma ta'an ta'u. Maaliif dhugaatti himnee kaa biyyi lafaa dhugaan jaallatu. Yesuus dhugaan argatee dhugaa biraan hin jiru waan ta'eef Yesuus dhugaadha gaafa hojjennu naaru. Yesuus karaa argatee karaa biraan hin jiru waan ta'eef Yesuus karaadha gaafa hojjennu naaru. Yesuus Kiristoos jireenya waan ta'eef yeroo itti himnu Yesuus yaala jireenyi biraan waan hin jirreef aaru. Warri waldaa kee ammoo montaarmoottis baraniiru. Maqaa Yesuus jedhu kanattis baraniiru. Sagalee guddaa wacu kanattis baraniiru. Hirrabu waldaa keessa waan lallabame hin beekan. Seetanni kumaara irra taphatti.
Hinabjootu waldaa kee ta'anii. Hinabjootu. Waaqayyoon galannaa ta'u. Gaaf tokkotti waldaadhuma keessa utuu lallabuuti mucaan tokko waldaa keenya. Nuyi faarfachaa oolle akkuma kwaarii maachiin faarfachaa oolle neetee. Mucaan tokko illa lama. Namni wayii fuuldura taa'u malee hin jaallatan haadha tokko nama guddaadha. Fuuldura taa'u irriba moonobsan. Ni maraaf. Ol gallaan nama siree yaabbateedha. Latadha ni maraaf. Manattu akka naan tamachaa wedhan. Maaliif raftotan? Mana abbaa koo keessa rafanii jedhu. Mana kee rafan miti manni Waaqayyoo. Mana keessatti Yesuus ijji wal arganiidha. Ameen jedha. Seexana guyyoomsa. Maa aartuu yoo rafe mana abbaa koo keessa rafe miti moo jedhu. Guyyaa tokko namni hundumtuu galee jaartiin ta'anii hafan. Maal godhaa jiru? Hin rafu. Hennaan daaqunii waldaa tokko sodaachaa baay'ee immoo kabaju sodaachaa dhatteetti bubuute. Jaartiin bira na dhiqaanii. Maa hin dandaani? Naan xumuramaa jira jedhee namni rafu garatta deemuun beeku waan ta'eef. Phexros kan inni balaa guddaa uume hirribaa waan ka'eef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni billaa namaa baatu billaan du'e. Kaadam maqaa kadhannaa ichaa ture gaara geeta semeen irratti gaafa kadhachaa ture. Sa'aatii tokkittiif illee kadhachuu hin dandeessanii. Kottaa Yesuus sa'aatii tokkittiif illee sa'aatii tokko hin tuffata yeroo kadhannaa. Waaqayyoon sa'aatii tokko baay'ee xiqqoodha. Sa'aatii tokkittiif illee jarri daqiiqaa tokkoof ga'uu hin dandeenye. Gaafa warri qabduun itti dhufanii kaagaatti deemnaa gaafa Yesuus jedhee isa jalqabaa hirribaa ka'ee araara godhatu hin taane billaa luqqifatte. Namni hirribaa dammaqee waan godhu hin beeku. Shat godhee billaa luqqifatee gurra namicha hojjetaa tokko qat godhaan irraa lafa buuse. Barsiisa gooftaa Yesuus waggaa 3 jajaan lafaan make. Itti galagalee ifate amma Yesuus fira dhabuu isaa agarsiisa. As galagalaan inni kaleessa barate billaa baatee dhaabata. As galagalaan diinonni isaa waraanuuf dullaa baatanii billaa baatanii dhaabatu. Yesuus qophaa saafe. Irribi waan guddaa nama godhamu. Namni rafu waan hojjetu hin beeku. Lafaa fuudhee gurra sana fuudhee itti deebisee fayyise. Fayyiftee tadhanii warri kun hin dhiifne. Warri isa duukaa turan Phexros faas fayyiftee tadhanii ganuu hin dhiifne. Gaafa inni karaanii otoo ol bahee ani san beeku jedhanii galan. Ani san beeku jedhanii galan. Warra daraas immoo gurra hojjetaa keenyaa fayyiftee tadhanii waraanuu hin dhiifne. Biyyi lafaa gara jabeessa. Warra kan Kiristoos hin jaallatu. Kan Waaqayyoo waan hin taaneef nu jibba. Jibba maalta taanaan. Waan namaatti hin buune taanaan. Inanne taanaan harki kee qulqulluudha taanaan gammadi abbaa kee Kiristoosii nu jibbaa turanii. Hojjetaan isa hojjechiifatu irraan caalu iddoo ammaarraa. Isa hojjechiifatu sana erga jibbanii hojjetaa akkamitti jaallatu. Isin hojjetaa kootiin immoo abbaa hojiitii jechuu barbaadeetti gooftaa Yesuus. Anaafuun tolle, anaafuun illee, anaafuu yeroo gaarii naan laanne isiniif immoo obsuu hin danda'anidha. Waan ati mucaa Waaqayyoo taateef si jibbu. Haati ormaa fi haati nama dhalte tokko miti. Haati ormaa naa nyaatu biyyoon jechaadhuma harka jalaa fuutee mucaa isheetti butti. Biyyoon naa nyaatu jechaadhuma gara mucaa isheetiitti haati. Yoo isheen xinneessitee nyaattes guddaa kan itti fakkaatu kan isheen hin deenyeeti. Yoo isheen guddiftee nyaatte xiqqoo kan itti fakkaatu isheen deesseedha. Garaan tokko miti. Waan sitti waan dhaggeeffadhu. Biyyi lafaa utuuti waan barbaadde gootee sin jaallatu. Kan isaa miti ati. Nuyi kan Kiristoos abbaa keenya isa waaqarraa biraa malee iddoo qabna. Yeroo tokko waan baay'eetu natti dhaga'ama. Gaarii gochaa hamaan sin irratti yaadamu. Ijaaraa diigamtu. Yeroo tokko waan ba'eessa tokko yaaddanii fuutanii dhaxxaniitu deebiin keessa waan hamaa ta'e mul'ata. Baay'ee ulfaata. Takka anuma duwwaata addunyaa kanarraa akka itti jibbaman yeroo yaanu jira. Akkasumatti. Intaa gaariidhaa. Inni jaarettanii lafaa ol fuutaniitu isin miidha deebi'e. Ta'uu dida. Biyyi lafaa akkas. Nama sin gaarii amma fakkeenyaaf namni tokko miidhamin jettee yoo xiqqaate isa waan tokko goote kan inni sii deebisuuf haallaa waan sanaati. Kun maayin kan saa miti ati. Ijoollee abbaa tokko miti. Warri kan Kiristoos akkatti dubbatan illee beeku. Warri kan Kiristoos Waaqayyoon sodaatu.
warri kan Kiristoos garaan jabaatan warri kan Kiristoos ammam cubbutti yoo kufanii isaanii gara Waaqayyoo laala. Maaliif maaddii irraa nyaatanii guddatan beeku waan ta'eef. Kan Kiristoos ta'uun koo waaqallaanii ta'e sitti mul'ate. Gaafa rakkinaaf qoricha amma boleettiin keenya isheen amma dhugaa baate mee taa'aa yaadaa hundi keessan. Luqqisii wayii argite makiinaa keessatti. Luqqisii isheen makiinaa keessatti agarte suni mee boleettiin keenya kun gaafa sana makiinaan deemte duraan deemte moo hin deemne? Deemteetti luqqisii gaafa argite nutti himi. Makiinaan sun luqqisiin na bu'aa fedhe yoo ta'e amma isheen amma biyya lafaarra maddeemtetti. Gaafa muddamaa garuu girgiddaarraa dubbiftee fayyite. Sini galee Yesuus waaqa gaafa muddamaati. Sini galee gaafa muddamaati. Luqqisii isheen gaafa muddamaa sana argite bara baraan ishee duraa baduu dide. Ittiin dhaabattee dhugaa baate duraa baduu dide. Waaqa guyyaa muddamaati Yesuus. Firoonni keessan mee qammatu simbirriinaa liqeessi jettanii fuulli isaanii ifaan liqeessu. Maal rakkoo qabaa fudhu maqaa Yesuus naannoo fudhadhu hundee fudhu caboo ko fudhadhu jedhan. Maala na waan tokko hojii wayii irra hin jiraayedha. Nyaaruma bubbutaa ilaagaa sitti meeraasiin jedhu. Guyyaa akkasiirra moona jalaan dabarsi karoora dhibaan qabaasi. Yookaan immoo hin kakatu akkaawuntii irra kaanii dhugaa waaqaati hin qabu. Hin qaboone waaqayyoon arga malee sitti dhibaa moo na beektee hin durre. Gaafa ati cidha xiqqoo ishee godhattu immoo kan dura daasii ijaaru fira. Cidha kaa sirbuu dhufoo ililchuu dhufaa inni diinni kees gaafa liqii karaa keerramoo gaafa cidhaa balbala kee mana keetti dhaabata. Maaliif dhufe beektaati? Daasii gargaaruu miti qaawwa kee ilaaluu dhufa. Beekaa wanti dhufti lafa jalattiin inta waarradi nafti irra dhaddee balaalaa qotta dhaddee akka jalattiin taate barraa'edha. Inni kaan qaawwa kee ilaaluu yaa. Inni kaan immoo qaawwa kee cufuu yaa. Gaafa yoomi gaafa cidhaati. Yesuus garuu gaafa muddamaati. Gaafati mana yaalaa galtu. Mana yaalaa gaafati galtu. Firri kee maatii makeetti. Abbaa sitti dhiyaatu duwwaatu guyyaa tokko lama dhufee si ilaalee silkiidhaan akkam ree bultee taayyeen. Nama dawwaliin ifa jira mana irraan fadhi dawwala. Maatii makeetti firri kee. Yoo baay'ate immoo dhukkubbiin immoo si duwwaadha. Maatiin kee si gurshuudha si duukaa dhaabbachuudha. Dhukkubbiin garuu si duwwaadha. Haa si jiniin adan si jajjabeessu. Atiin Rani kol fuudhee eewu maatiin haati isheen si dhalteeyyuu nambaree baay'eessituu maatee Yesuus baay'isoo jabaadhaan as galgalee nambaree antee dubbisu akkasii himan inni kun hin fayyine isheen kun as galagaltee jijjiiramte daqiiqaa keessatti utuma si wallaanaa jiranii mana yaalaatti. Gaafa sana kan sichi arganu hafuura as keessa yeroo hafuura abbaa kee Yesuus Kiristoos qofaan. Mi'aameen jedha ol kaasaati. Inni dhoksaan barsiichaa isiniin galu maal akka ta'e hin beeku malee. Bilakasi. Kasini jinaadu. Kasini jiruufatu. Dhaqni keessan bu'aa dhaqna Kiristoos jedha wangeel. Akka barbaadde gochuu hin dandeessuudha. Bu'aa dhaqna Kiristoos. Yeroo dhukkubsattu Kiristoos hin dhukkubsata jechuudha. Bu'aa dhaqna Kiristoos waan taateef. Gaafa du'aame maqaa Yesuus Kiristoosin kan fira kennu as bira ga'u hin jiru. Gaafa du'aa hin du'eetu jedhanii achi gadi hin baatuum. Asii tasallafanii waa birrii buusu. Warra diriif dawalu waan barii guuru sangaa bitanii qalu moon qalu yammoo maqaansaa ulfaatu yaa garaa godhu namatu yaa si boo'u yaa'u wayyookaa gaafa maaloo sabu gaafa dhukkubaa si jinsa ture Yesuus Kiristoos tu fira kee dhugaadha. Ameen jedhu. Gaafa gidiraa gaafa miidhamaa si jiniin saddoo ciisichaa ture sana firri dhugaan maleessa gaafa boo'ichaa lafa dhidhiitu miti. Inni ofirraa si gatuufi namni maallaan jiraadha gaafa du'a koolti mammood namnu maallaan jira beektu hiikaasa isa du'e kaabiti namni achitti na argu hedheetiin firra achitti na argu namni achitti na argu biyyuu maallaan jedha of keeyana baasu na tufu na tuffatu jajamuu dhaqab isa du'e boobiti jajamuu dhaqab bakka maallaan jedhula maqaa koo bade bakka maqaa Yesuusin maqaa koo bade akka namni argutta darbee achi darba ifakkara imimmaan hin jiruun iyyamboo maaliif of agarsiisa kaa. Of agarsiisa. Fira kee miti inni. Sasi owwaaluu dhufeedha. Sasi owwaaluu dhufeedha. Isa utuutiin du'insi qaqqabate si wajjin jiru Kiristoos firri kee dhugaan. Ameen jedhama. Isa du'a kee gara sitti jireenya sii kennu firri kee dhugaan. Malee isa si owwaale sana miti. Gaafa yeroo boolla kaan argateetu
Bolero kaani duukaallita namoonni lamaan sadan tokko yoo sin gadhiiftani moorra gaanii akkas gad ilaalanii deebi'u. Yeroo awwaalume dargaggeessi inni kaleessa dheengadda yooti daboo kadhatte lolaas irraan jallimne akaafaa wal harkaa butee dirqam akka waan atti kaatutti akka wal kaaneefi sitti gad wal awwaaluuf korma. Fira gaafa awwaalaa miti Yesuus fira gaafa dhukkubaati. Maqaa isaaf galanni dabarree haa ta'u. Biyyi lafaa isin jibbaa jedhe Yesuus. Isin jaallatan jedhe. Biyya amame utuu Yesuus biyya lafaa irratti awwaalameera ta'e utuu du'ee achumaan hafee awwaalameera ta'e warri gaafas reeban sun bu'aa awwaaluun dagatinaa kan. Akka biyya lafaa takka namaatti awwaalamee hafetu ta'e tuunni ka'ee ol ba'ee foonni isoo keessa jechuun qonsa gaafa inni du'ee sanaa miti. Isa ofii ajjeesanii naqa warra gumaati gaafa isa warra gumaati gumaa baatee du'e ba'aa saggootti baatee du'e ba'aa qobbaa kee muddama keenya baatee du'e namatti siqan miti yeroo sana garba garbootaa ta'e namaa gaditti gaccabe gatii namaa gadiin gurgurame waan ta'eef komatamu utuu inni du'ee lafarratti awwaalameera ta'e garuu namni warri gaafas reebanuun bo'uuf turan gaafa boo'ichaa gabaan baay'eedha waan ta'eef Yesuus Kiristoos fira warra miidhamaniiti abbaa warra gatamaniiti sababa kan biraa kan hin qabne sababii kan Kiristoos taaneef sababii waamicha arganneef sababii fo'amuu arganneef jibbamna. Sini galeera tokko kan Kiristoos taane lammaffaan waamicha arganne sadaffaan fo'amuu arganne kana sadaniif biyyi lafaa nu balleessuu barbaada. Nuyi waa'ee jireenya haasofna biyyi lafaa immoo waa'ee badiisaa haasa'a. Nuyi waa'ee ce'uu haasofna biyyi lafaa immoo waa'ee karaattafuu haasa'a. Nuyi waa'ee darbanii dhaaluu haasofna biyyi lafaa immoo waa'ee asitti du'uu haasa'a. Darbitee dhaaluu kee kan hin jaallanne seexana qofa. Akkati dhaaltu barbaada waan. Laftin qabamin jira mayyada Yesuus laftin qabamin jira Kiristiyaanotaaf sooromuun kee ol ka'uun kee garaa seexanaa aarsa qabaachuun kee garaa seexanaa aarsa gaddeebi'ummaan kee seexanan gammachiisa gaafati waan nyaattee bultu qaba gaafa ijoolleen kee harka namaa ilaalan gaafa daa'imman kee waan afaa itti deeffattu dhabdu gaafa ijoolleen kee mana kee deemtee olii gad deemtee marrummaan hokkattu seexanni kakakakakakakee kolfu kaayyoon isaa si dhiphisuudha waan ta'eef kaayyoo waaqayyoo garuu akkatti jireenya ulfinaa jiraattuudha ameen jedhaakaa waaqayyoo bara siifaa dabarsu jireenya ulfinaa jiraatta maqaan isaa ulfaatu gad jennee galateeffanna. Thank you.